ani marayyuu keessaa qaba arraba soo barbaadee gabii waan ummata fayyadu wayu. Aye, isa filannoo si kennu himale I don't care. Arraba jennaan illee qabxan godhan nama arrabsan akka qaamni nama laalatutti nama arrabsuu beeka. Tokkofa Oromoo keessa yoo ijoolleen Harargee dhageeffatu xiqqoo ijoolleen Harargee karaa Sumaalee kana deemte na caalte malee Arsiin walumaa gala Arusiin beeku laan Arsii beeka. Arsii Jimma Wallagga kutaan 11 na caalu arraban. Harargee qofan na caala arraba ijoollee Harargee qofa jedhu. Amma filannoo amma gara filannoo namni karaa qajeelaa deemuu barbaada malee dhaga'ee asli namni dhaga'ee haasa'u namni karaa haasa'ee geessa arrabsaan kun arraballee yoo taate maafi mushkila waggaa jaama waggaa torba akkasii annama hima arrabsaa nama yoo na arrabsan gas na jedha beektaa natti tola namni an arrabsu immoo itti dhagayamuun mala beektaa gariin sheeka ta'uu barbaada gariin xiinxalaa ta'uu barbaada gariin artisti ta'uu barbaada irra fatanii akkasii ani nama arrabsu dalagaan tiyya gama tokkoon nama aarsaa gama tokkoon nama rakkate gargaaru dalagama tiyya maaliif paartii yoo ijaaradhee ummataaf filannoof na qopheessaa jedhaan jiru Profeesara injiinara ta'uuf immoo gaafa warri keenya baradhu naan jedhu karaa baaraa deemaa ture natin hiikkaan qabu waan ta'eef beektaa amma gara mataa dubbiitti deebinaa tokkofa firoomsa alaan waan tokko namni yoo haasa'e adamma akka asliititti waa'ee miidiyaa osoo hin taane waa'ee hojjettoota miidiyaa haasa'e san keessa iyyuu nama muraasa nama qubaan lakkaamu tokkoof lama waan hin caalle si galee kana jechuun nama tokkoof lama miidiyaa san keessa dalagu komachuu jechuun ganda namaatu quumiti si galee ani ganda namaa kan arrabsillee hin qaba kan arrabsin hin qaba amma akka waliigalaatitti ani ganda arusii ati jettu kana hin beeku an arusillee miti akkuma jamaarreen siin jedhe san an arusii miti an arsiidha ilma arsiiti ilma sikkoo mandooti ilmaan sikkoo mandoo gaafa arrabsu akka arsiititti yaadadha waggaa kana feesbuuka kiyya amma ammoo ijoolleen ta'e irratti gumnaan aariidhaan dhufe akka waliigalaatitti arsii sadiin jedhee arrabse lagaan immootu ani kunoo viidiyoon kiyya naa ragaadha ganda ati itti dhalatte fakkeenya yoo fudhanne ati amma aarii anaaf tolcharraa qabduuf arusi diida'oo jedhe ani akka ganda itti dhalatteetitti baale jechuun Ameerikaadha paaspoortiin malee dhaqan baale jechuun Su'uudidha yoo waraqaan qaban yoo fiizaan qabaanne qabanis si deebisanii jedhe ganda ati keessaa dhalatte faarsaa ture malee arrabseen beeku kanaaf ijoolleen naaf ragaadha jechuun viidiyoo kiyya jira si galee tokko inni lammataa firoomsa gaafa nuti OMN komanne akka nama beekaa tokkotti dhuftee keessaa na dubbifte ayyee jenneetuma dhiifne komii itti sin himna jettee hin himne gurra nuu kennuu didan si qofaami namichi an screenshaatii si ergaan booda miseenjeraal si galee ufjajuuf himi namichi an si komataa ture faantuu keessan akkuma kee dhufanii na dubbisan ani waan tokko nama arrabaan balleessa malee xiinxalee dubbadha waan san taasifamee dubbadha komachuun balleessuu miti si galee nama san diinomsuu miti qajeelchuudha amma anaaf tolchaani waan garagara deeggarra nama garagara jaalanna ilaalchi keenya garagara biyya tokko jirra mala si galee kanaaf yeroo mootuu ati amma akka firoomsisitti abbaa feete deeggari dhugaan kee bade simaana arrabsu kana ana nan danda'u garaan beeyta amala kiyya kun kennama si galee namuu amala garagara qaba an amma fi fakkeenyaaf kaleessa dheengadda har'a na arrabsaa jirta dheengadda galgala anumaa waa'ee viidiyoo kee ka dheengaddaa bantii waasan muudii qabataa karra deemaa jiru ijoolleen na dhufte aboo mucaa arrabsuu dhiisi nama biyya faranjii jiru arrabsuu dhiisi intala oromootti du'aa jira beenuun gargaaraa naan jiran ati diida'u arsii jettee yeroo san laayivii irraan arrabsaa jirta kadhattuudha mucaa ilkee shukkaa sanuufi ciibsi tolchaa ciibsi mallaqa gurguraan jedhaa jirta ani intala ganda keetitti dhalatte si laayivii irraan arrabsaa jiru argite dhiisee kararra deemee kadhee akkuma karatti turaa jiranitti qarshii 10,000 geesseef jechuudha si galee maaliif ani rabbiin na argaa bakka fedhe osoo obboleessi kee biyya kana keessa jiraatee rakkate yoo qabaadhe hin gargaara simaa kana jechuudha soo si galee keessi himatuu wallaalanii af keessatti hafanii af keessattuu bagaaf yoo xiqqaate lubbuu nama 20 baraare bagaaf jiraate si galee kana karaa biraatiin hanganda namaa hin tuqne haasaadhe hangaddaatti rastu kesin beeku dajaneen baale miti OMN kabaaletii miti waa'ee baale sin dubbanne waa'ee arsii sin dubbanne
ani waan arsii ta'eef narratti duula takka hin jenne ani yoo akkam jedhe waan gurraacha ta'eef na jibban jedha uf danda'e maatii kiyya ani ilma hiyyeessaa waan ta'eef ilma qotee bulaa waan ta'eef waan arsii ta'eef nothing waggaa 6 jedheen beeku ani yoo akkam guddatte gurraachummaa kiyya yoo jibbitan eenyummaa kiyya yoo jibbitan nama jedhu uf danda'a waan anaasa'uuf arsii miti sikkoo mandu oromoo miti maatiin na dhalchaaraaf abbaan kiyya bakka bu'uu jechuudha wanni anaasa'u ana qofa ilaallata si galee kanarra dhaabbanne mee an ganda namaa kam tuqe firoomsa mee an arsii waan ta'eef na jibban kam jedhe wanni ati arsii dida hojjetu gabbaate yaa itti si xumura ati eenyu ani eenyu yeroo arsii jettu kana mee ati eessa ani eessa si ati Tigraay irraa dhufte moo Gondar irraa dhufte moo obboleewwan keenya ka Maccaa Tuulamaati moo ka Harargeeti moo Boorana moo mee ati eessa ani yeroo ganuyyuu maal jedhe mucaa wayinaaf feeree galgala firoomsa nan arrabsine uf arrabsee ana waa takka sirra laalle because arusi jette ana watillee tokko harreen dhiittee halka waliin cabsitu lafateennatu diida'aa fi baale malee jaaladhu jibbi sii tara agarsiiseenuu dida siseena jaalattee jibbite anaafatti obboleewwan ilmaan sikkoo mandooti arsiidha jechuudha atis arusii miti arsiidha fi galan waan akkasii mee eessatti an arsii tuqe ganda namaa eessatti amma asli wanti waan kana akka nu dubbachiisu gahe ajandaa ennu tolchaa Hussein Madda sigale tolchaa Hussein Madda interview jira warratu yaame anaaf sillee ka keessaa waliin haasofne kana jechuudha interview godhatti gadhiisu didan interview gadhiisu didan ammoo inni ajandaa biraa'u ajandaan inni uumamaa duula OMN irratti baree jechuudha isinillee warri birtanii jalqaba irratti abbootaai wanni kun miidiyaan argitee miidiyaa ummataati miidiyaa kana waa hin jennu dhiisaa ittanii waliin gorsine atillee dhuftee maal jette mee ani waan si gaafadhu haacaalu OMN itti hojjeese mee yoo si gaafadhu wanni haga jecha ati akkas jette sanii na gube jechuudha wanni jecha haga sanii ibiddanatti qaben jiru maaliif ati Oromooti amma Hacaaluu OMN ajjeese waan jedhu dhaabadhachu mana gaafadhu Hacaaluu OMN ajjeese jetteemi okay Hacaaluu OMN itti dhukaasee hin ajjeefne Hacaaluun badii warra gulaaltotaatiin du'e sittima ka ajjeese akkamitti jedhe viidiyoo Hacaaluu sa'a tokko wayi moo daqiiqaa 40 wayii keessa bakka gaarii mootummaa inni dubbate keessaa muranitti komii qofa dhiyeessan osoo bakka gaarii bakka hamtuu millikillee hunda dabarsanii giddugalatti mucaan kun artistii jechuun kan ummataati waa'ee warra biyya bulchullee gaarii dubbate waa'ee warra mormitullee gaarii dubbate jedhanii lubbuun isaa dheerachuun mala sagalee muruusantu Hacaaluu ajjeesise interview irratti gaariin mootummaa tokko keessa jiru viidiyoo kanaaf immoo ragaan maali yoo jette meeshaan qabeenya OMN saamame OBN irratti darbe jechuun wanni keessaa muran viidiyoo jira si galee kanarra dhaabbatte kana maaltu na jechisiise amma laal kana maaltu na jechisiise dhaggeeffadhu tokko OMN irratti Hacaaluun interview ta'ee du'e viidiyoon keessaa murame qabatamaan mootummaan biyya bulchuu diinummaan ummata Oromoo kanaafatti illee balaaleffannu kun fide lammata gaafa Kamaal galchuu interview godhan sigale amma Kamaal madiina ta'e kan argite nu bira diina ta'e kan interview godhanit waan inni haasa'e gimmaashi tokko keessaa muranii nuusa finnaan dhufee aaridhaan OBN irratti iccitii hunda baasee ummata biratti jibbatu akka inni xiiqii keessa galee diina ummataa godhu ka godheenyuun warra miidiyaa keessa dalaguu jechuun miidiyaa rakkoo qabu miidiyaan kan ummataati anka jedhe miidiyaa miti warri keessa dalagu of sirreessuu qaba amma firoomsa dhaggeeffadhu laa gabaabsi qabaranillee yaada anamma yaada kiyya fakkeenyaaf amma ati erga sa'a tokko olmoot sa'a tokko ol haasofte as gubbaa sa'a tokkoo fi daqiiqaa wayaasaa jiru haasa'e kee kana keessa kan namni fudhatutu jira kan fudhanne akkuma faniititti dhageeffatanii bira darbantu jira an akka yaada kiyyaatitti beekumsa xiqqoo qabu tanan akkasitti amana nama tokko dura affeeruu dhiisu erga affeerte waan namni sun haasa'e ka keessaa fudhatu ummata si galee ummata asli amma asliya sente asaa jirta gabaabsi gaafii an si gaafadhe naa deebistee jirta beeta nama waan an si gaafadhe OMN
itti qoseen ajjeefne malee ajjeesee jette beeta. Amma laal miidiyaa seera qaba beeta asli atilleen beeta waa'ee miidiyaa seera miidiyaa. Miidiyaan tokko akka waan namni haasa'e hundalleen fidu waan argitee harka caalu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee yoo argitee jiraatte Jawaar Mohaammed yeroo interview irratti qopheessanii Jawaar Mohaammed kaameraa lama waraabate. Kaameraan tokko ka isa tokko ka warra isaaf feere maaliif akka godha beeta? Akka inni jechi isaa keessaa murame booda ammoo negatiiva ta'an beetami. Sigalee faallaa sadii ta'e keessattuu warri OBN kanaan beekamaadha. Haasa namaa keessaa muranii ka isaanii ta'e qofa lafa kaayachuu yoo ati waan gaarii waan meeqaana nafsi amma haasonni kana keessa ka isaanii tolu qofa keessaa fudhatan. Haasa amma OMN to Haacaaluu ajjeesee jedhu kan faa keessaa fudhatan yoo barbaade. Ilaal ati wanni ati jette gulaalaatuyyuu warri gulaalu waan isa argitee diinomsu waan inni Abiyyiin faa faarse dhiisanii waan Turkii miti otomaatika keessaa na baase mee amma chaansiin kiyya na fakkaate mee takkatti jecha ati jette irratti ka Haacaaluu irratti jecha san beetaa roongidha maaliif jennaani diinni amma anaafsi waan feene haasa'uu dandeenya garuu warri ammoo jechuma nuti dubbanne kana itti fayyadaman beeta tokkoffaa OMN wanni inni keessaa ciru jira waan isaa ta'uu dabarfata beeta. Haacaaluu ammootu OMN keessoo son taane OMN interview godhe sigalee OMN interview godhe ka ajjeese Abiy Ahmed kun ifaadha sigalee Abiy ajjeese osoo Haacaaluun ka waa balleessu taate asli dhageessitti ma osoo Haacaaluun badiyyuu qabaate OMN illee osoo badii qabaate Haacaaluu hin ajjeesan sila akka seera biyya kanaatitti biyya seerri jirutti biyya seerri jiru keessatti nama waa balleesse seera dhiyeessan garuu nama biyya keenyatti baratamaadha yookiin hin tumamta yookiin ajjeefamta. Haacaaluun jecha jedhe saniin sila ajjeefamu osoo hin ta'in yoo badii taate jechi inni dubbate sun hin hidhama yookiin ammoo hin qaxxama waan isa qaxxamu waan seerri murteesse argata murtii seeraa argata jechuudha. Wanni inni qeeqee ammootuyyuu namticha argitee Minilik maa qeexaaf kan inni ajjeefameef jechuudha. Na wajjin jirta asli. Killeen dadhabaadha. Ani gara yaada kiyya xumuraatti deema. Eegasii ati mabraaraa kennitaa neetworkii dhanatti fakkaate. Ankaraa gabaabatti maal jechuu barbaadetti dubbiin ijoon tiyya fi galee namni yoo aare waan baay'ee jedha. Dubbiin ijoon tiyya tokkoffaa OMN'n tokko nama affeeruu fi dhiisuu itti yaaduu danda'uudha qaba. Hintaama jedhamee erga affeerame yeroo muraasa booda daqiiqa sa'a muraasa booda isiniif hinna jedhamee erga poosti godhame sigalee akkuma bushitti koomentii yaada warra koomentii ilaallatee kaasuu hambisuu qabu. Hambisee gamni tokko nuu fidaa jedha gamni tokko hin fidinaa jedha. Yaada kennamootu dhaga'uu danda'uudha qaba kennas nullee ka miidiyaan kun miidiyaa uummataa erga ta'e ani yaadni kiyya kabajamuu qaba ka namoota biraas kabajamuu qaba jechuudha. Parsantiidhaan amma yoo ilaallu warra sagalee tolchaasan dhagayuu fedhu jira dhugaan jiru kana sigalee parsantiidha yoo ilaallu. Waan isaan ka warra ila ana akka mataa kiyyaatti anaasii waliillee haasofnee jira bilbilaan. Sagaleen tolchaa gaafamuu qabaa siin jedhe maaliifi ani mucaan achirratti ka barreeffamellee ka peejii OMN irratti arge sa'aatii muraasa booda nu eeggadhaa ka jedhu eega gulaalame akkas jedhama wanta eega gulaalame laalame sa'aatii muraasa booda nu eegaa jedhan. Eega ammoo kan jedhani ani wallahi liphii ijaa argee jira anuu sheer godhee jira live streamii eegalanii jiran warri OMN jechuudha. Dabarsu eegalan liphii takka argee liitaa nagattuqee yeroo hin jedhu kaasanii jiran. OMN rakkoo qabaachuu danda'a barasli OMN rakkina qaba. Garuu ammoo OMN kanatti yoo duulle balaa kana caalutu nu eeggata sigalee yoo amma OMN itti dubbirraa yoo haa cufamuu jedhu amma fakkeenyaaf adam meen qeeqee ati faa amma baay'ee qeeqee tolchaan baay'ee qeeqee OMN akka cufamu barbaadda mee naayim. Wallahi hin barbaadu daqiiqaa takka bakka hin barbaadu akka waa takka ta'u hin barbaadu. Akka waa takka ta'u hin barbaadu. Garuu OMN yoo qeeqee OMN kun nurraa yoo haa cufamu yookiin waa rakkoon isa rakka gahu taate ka miidhamu numa waan ta'eef argitee akka inni cufamu hin barbaanneeti.
Qeeni sirrii ta'e garuu ammoo wayita qeenu amma ani caala illee beeku waa caala beekee sitti himu. Garuu ammoo jecha yeroo fayyadamnu wal arrabsuun sirrii ana aga feete na arrabsiita janees nama tokko yoo aga feete arrabsi. Garuu ammoo miidiyaa amma jecha ati jette san wallaahi billaahi akka warri fayyadamu. Jecha Haacaaluu OMN ajjeese jedhan san akka warri bilisiginaa itti fayyadaman baanni babbeeka jedhan akka dhugaa maaliif isaan waan haganaatu dhaban jechuma hagattii tanaa tamaati akkuma argite taphaatiif jette san hagana iyyuu dhaban namni jecha tana iyyuu isaan sappoortii godhuun dhabame jechuudha. Sigale Adaanecha Abeebee intaloon qonxaan sun wanni isiin afaan lama dubbattu maaliif gisee kaan maqaa nama tokkoo nama lamaa goote jechuudha. Waan dubbattu hin beekne dhugaan lafa hin jirre. Haacaaluu ka ajjeese mootummaa Abiyyi Ahmad kana anillee atilleen Adaanecha Abeebee illee beeyti Taayyee Danda'aallee beeku dubbachi sodaatan malee jechuudha. OMN yoo rakkoo qabaatee asli hin gorfanna. Farhaaniin kunoo bilbilli isaa si ergoo barbaadetti bilbilli Farhaan keenya yaa abboon nutti argitee asli wantiin waan haasaa isaa nutti himee jira kana haasa'e. Aboo gannu dhiis intervii tolchaa hin barbaanna jennee hin gaafan. Atillee hin gaafa daadhiis hin gaafan. Garuu ammoo itti duullee anama jecha reefi ati jettetti si deebi'aati waa'ee gantummaa kareetti wanni nurra akka waa'ee gantummaa haasoo isa jedhami. Anamma waa'ee gantummaa anamma jecha reefi jettisi. Addeen nun ta'eetiin arsii arrabsa. Of course arsiidha. Digalee arsii keessaayyuu orjinaala qulqulluu san jechuudha. Amma kan qabne caalaa miti orjinaala jechuudha. Siin arsii jedhee dhufi ammootu iyyuu baalee dhufoo dhufi miti. Baalee dhaloonni arsiin gosa kun ka beekame namni kamiyyuu hin beekaa jechuudha. Ani arsii jedhu ka fayyadame san barreeffama irratti kaatee argite kana waan illee argina turu sun barreeffama argite namni baay'een itti fayyadamu haasa namni baay'ee itti fayyadamu an osoo irra kaatiin calluma jedhee barreesse jechuudha. Warri kun hin dubbanne ijoollee arsii qofa dadhabnee kan jedhe jechuudha. Dhageette ammarraa sirreeffadhee jira arsii jedhu sirrii miti roongi biraatis kana jecha san fayyadamtan sirreessaa arsii miti arsii sirrii garuu waan biraa ajandaa siyaasaa as keessatti oofu jira asli ajandaa siyaasaatu as keessatti jechuudha. Saniifuu waan san akkasitti beeyneen hundinuu irraa haa deebinu ajandaa kana godhatee namni hin deemini. Haacaaluu ka ajjeesellee OMN osoo hin taane Haacaaluu ka ajjeesellee Abiyyi Ahmad waan inni waa'ee nugusa ta'uudhaaf argitee nugusummaa isaa waan inni dubbateef kan inni ajjeese. Kun beekamaadhaan beekamaadha inni asirratti maal beektaa firoomsa dhugaa dubbiin dhugaa beeku. Ila waantu jira beektaa qaamni waa hogganu tokko warri koree boordii kun amma warrummaan aangoo qabu OMN irratti aangoo qabu kuni bata chaalee haqqin yaanni uummatallee koomentillee kaasuun isaanii sirrii ta'e angalgala gaafa duraa san jedhee bargaaf isaan kaasan durriyyee babbaalagee ofirraa eeguu danda'uudha qaban sii galee amma hangaasan maaliif konkolaataan kennameefi manni kennameefi taa'aa jira waa beekumsa qaba mutut godhee arrabseetiin salphisaa nama biratti ajeessa fi waan akkana kanatti hin godhuu qaban biyaansi dajaneen faanti aga warra koomentii san dhageeffatu warri koomentii magoree dhiisa yoo yaanni isaanitu kiyyaa sirriin ta'in waa nama akka anaa kan argite baalagee ganama galgala waa arrabsu kan argite ka waan jedhu saalfan ofirra laalle bada nama waanaan jedha sheekan na dhageeffata beekan na dhageeffata dubartii na dhageeffata nama hin jenne kanan eeguu qaban ofirraa yookiin keessan dhufanii amansiisuu danda'uudha qaban yookiin waan inni barbaadu san godhuu qaban maaliif karaa inni barbaadu santu sirri dahin arrabaan balle anamlan arrabaan balleesse malee wanti an jedhe hundi sirri tokkoffaa andajane komad waan andajane irra komade san poostii guyyoon kaleessa poostii godhe ilaalisi gale anina nama arrabsa malee wayirra dhaabbadhe waa xiinxalee waa jira anama fakkeenyaaf dajanetti arran waan san dajane hooldi godhe namni naan jennaan dajaneen eenyu ta'e dirree xiyyaaratiin bahee jira sa'aadfaanti kanumallee hin beektu dajanee waraqaa kanaa dhaqqaba obboleessa akira dajanee waraqaa kanaa dhaqqaba dhugaadha. Deebii lammataa dhufee dajanee waraqaa kanaadaa erga qabaate gaazexeessitoonni Aljaziiraa ka addunyaa kara dhumaatii uummata Tigraay qoratuu deeman maa hidhamanii hin jenne dirree xiyyaarratti gaazexeessitoota biyya faranjii irraa qabamee hidhamee jira. Dhageeffadhu firoo. Firoona dhageeffadhu. Waan kana hunda wanni fide maali? Komii nuti kabajaan gaafannu
naamusaan gaafanne gurra kennuu didan. Hagumaati amma dhuftee keessaan halkan sanatti haasofte namni tokko natti haasofne. Dajaneen na dubbisee raawwateetiniin online irraa bahe hin deebine ni qatno hissan maal si galee. Yeroo namni itti muddu anina sitti mudha geeffatu. Oromoo ta'ee ka afaan Oromoo dubbatu Jooriif Abiyyi malee takkittiin isii yoo ani caafii asii feesbuuk kanatti qabu keessan dhuftee shahaadaa qabatti sheekiif keessin Oromollee. Kanaaf ragaa warra arrabse guutuu screenshot godhee laxxafuu danda'a hin barbaadu garuu an maaliif gaafa kabiraa komadhe na sodaatanii nu saaxilayanii hin dubbadhu si galee. Kanaaf hin dubbanne keessan faana amansiisanii nama dhiisu guyyaa sanillee itti hime aboo nama durriyyee baalagee ka waan jedhu sodaanne ofirraa eega. Reega amma an akka kiyyatti OMN'n akka baduun fedhu dajanilleen akka waa ta'uun fedhu garuu warri duraa waan dubbatu dhabe haasaya kiyya kana waan gaariitti jijjiire isin dhaya. Ani yeroo meeqa waan gaggaarii dubbadhe hayyoota Oromoo tanan mee waan anaa ta'u kana keessaa bakka kolfaa bakka raba dhiisaa waan ta'an barreeffamaan uummataa dabarsa. Bilcheessatiin hin cuunfaa waan anaa ta'u kana keessaa jedhee dhabe. Waan anaa ta'u kana keessaa bilxiginnaan itti fayyadamtee meeqamtu dhahaa jira amma OMN dajanee faasii galee. Ina hayyoonni Oromoo ta Oromoo qabsoona jettu gurran qabdu. Akka faniititti sitti fayyadamti kappuccino dhugaafaa si dhageeffata malee nu dhageeffatu hin jiru. Nuti rakkanne argite osoo waan dhuunfaa barbaanne jireenya dhuunfaa barbaanne kaayiroo amma namni ittiin nu arrabsu sana ani dhugaa sitti hima kaangaasaan minim wanni an aanne sun tokko hin jiru. Galleetini zanaafataa jira saaliyaa saamiifaa wajjin qamaa kolfuu dandeennaa jechuun birri saajuuntaa jira. Isuma dhugaa rabbisitti si galee. Kanaaf amma furmaanni jiru dubbiin taree fi harreetti fe'anii nuti girri komiin irratti ka'ee waa takka irraan kaayanne ani yeroo Oromoon guutuun itti walii garagaltee na arrabsutu jira. Irraan kaayadhu abbaan fedhe na arrabsu abbaan fedhe na dhiisu maaliif yoo namni na arrabsellee ufii nama arrabsa waan ta'eef namatti na aru beeyta namni na arrabse immootu diliin qabu duubaa fi duratti illee dhiisee fi jiran Oromoo na arrabsitu rabbillee irraan kaayuu lambiin qaban diliin qaban maaliif ufii nama arrabsa waan ta'eef namatti sin aaru rabbitti illee dabarfadhu beeyta irrallee kafaludhaan nama barbaade arrabsee irraa baafadha waan ta'eef amma karaa gabaabaa yoo kafin dhagaaftaat Dhaggeeffadhu gisee takka amma takkaana dhaggeeffadhu yoo kasii dhagaan taate walitti dhiyeenya qabaattan taate nabii keenya dubbiin ta'e sammaami ooftii jennaani takkutte dhiifnetta dhufuuf yaannaa jedhan nagaa ramii sana ta'u takkutte kutteerti yoo fedhan sagalee gurbaa hagadhiisan yoo fedhan hadhiisan tolchama rakkoo miti ta dhuftuuf warri OMN waan affeeru waan gabaasu keessatti itti yaaduu qaba. Waan fide immoo koomentiin kaasuu qabu. Koomentiin ka yaada jijjiiru Abiyyi Ahmad qofaa jechuudha. Koppii godhu duraan Abiyyi Ahmad koppii godha jennaan miidiyaan guddaan kun yoo namicha dayyuusa kanarraa koppii godhu si aarsa si guba obboleessa kiyya. Anama waan maxxanse jedhanii feesbuuka gubata malee hin kaasu nagarre yeroo baay'ee feesbuukni kiyya maa gubatu yuutuubiin kiyya maa gubatu waan itti amanee dubbadhe san tana naqalan malee hin kaasu. Dubbannaan dubbadhe mee amma nama meeqan nakarate suuraa dajanee kaas. Video sankaati wallahi namni nan karatin hin jiru waan haasa'e kabuufate hin jira ammaal guraaf jala kaasa erga haasa'e gurra namaa bure si galee kanaaf hin fida erga jedhe miidiyaan guddaan kun saba qaanfachiise yaada Oromoo miliyoona 50 dhaabbate koomentii 500 keessaa 300 yaada koomentii 300 miidiyaa yaada jijjiirate si galee miidiyaa uummataati uummanni warri koomentii san kenne hambar dubbiseera warra koomentii keessaa nama tokko Koomentii 500 qofa jira. Koomentii 500 keessa koomentii 300 tolchaa nuti hin fedhinaa jira. Okay. Uummanni Oromoo bal'aan miidiyaa kana dhaabe. Argitee namuma 300 kama namuma 300 kana laaluu danda'uudha qabda firoo gisee waa jettu. Jara amansiisuu danda'uudha qabda si galee. Anamma osoo akkati gabbaatti aaru si jetteen. Osoo akkati taraa takka moolama laayivii seenten dhufee deebii kenne. Silaa dubbiin hin qabbanaa'u hin dhiisan. Waa takka hin jenne homaa hin jenne. Ijoollee dhukkubsatu biyya kana jira waan ta'eef kara gargaarsatti deebi'an bakka dhiiseera jedhedhis. Amma abbaan bira dhufee asli yoo jedhan dubbadhu waa'ee san. Waa'ee OMN illee dubbadhu dhiiseera. Waa'ee kees, waa'ee dajanees, waa'ee faraanis eenyunu si galee. Amma asli maal fakkaate amma waa'ee dajanee guutamaa nama tokko rakkoon qabu haga feete dhukkee irraa kaase dajanee guutamaa. Dajanee ammoo tuyyaa kan beeku dhugaa jirtutti
bilsiginnaan iyyuu namtichi akkamiin bahee jettee jara iyyuu confuse godhe namtichi beektaa akka ajaa'ibaa iddili rabbitu beektaa yeroo takka gaafa diina jalaa si baasu rabbi rahmata sii godha karaa maatii beekneen jechuudha rabbi maal rahmata godhee fi beektaa namtichi garuu ammoo maal beektaa OMN beektaa rakkinni OMN keessa jiru ani yeroo baay'ee dubbadhe OMN rakkina qaba OMN rakkina haa qabaatu malee osoma beenu ammoo isa defendi goona maaliif rakkina inni qabu caalaa faayidaa inni nu fayyadutu caala siigalee fakkeenyaaf Saggaayee Araarsaa OMN irratti argitee beektaadam akka gaafa Jowaar Mohaammed hidhamee akka gaafa Hacaaluun hidhamee Saggaayee Araarsaa jechuun nama amaarri naftanyaan jechuudha naftanyoonni ni sodaatti jennaan hin oollatti yoo inni OMN irra dhufu jechuudha maaliif haasa'isaa iyyuu lafee nama cabsa gizee dubbatu likkii beeka Saggaayee Araarsaa jechuun nama finne dhalatee markaatoo guddate likkii itti himaa jechuudha jara likkii isaanii beeku Ito data kakana kana ofirraa achi akka argite eenoo gabbisaa kanniin amma nuufiduun sirrii hin barbaada ummanni kaga amma dhiyeenya kana fa'aa badanii ittaan haftee faalleen jiranii Yaaya Bashir faalleen jiranii abbaa fedhan invite godhanii abbaa fedhan dhiisuun sirrii miti ka OMN dogongorre OMN kana uf sirreessuun sirrii garuu ammootu yoo akkuma inni balleessu nu ammoo daran itti duulle baay'ee wal faalleessuu taati wal faallaa yoo jenne mootu argitee Jowaariin faatu maneedhaa jira ummata keenya ka wallootu buqqa'aa jira kanarratti xiyyeeffannaa ati waan maraafuu misteekii haga amma anaaf sillee walirratti gootetti ummanni Oromoolee dhiifama nu haa godhu isaanii jecha ammoo waan si gaafadhu asli mee tolchaa gaafattee jirtaati warrummaan OMN maal siin jedhan deebiin isaan si kenna wanti isaan intervii kana gadhiisuu dhabaniif maa inni gaafattee jirtaati. Dajanetun barbaanne jedhee jira. Erga sagantaan darbuu eegale namni itti bilbilee namni ana yaada dhuunfaa wallola qabnuun dajaneen akkamitti gurbattii abukaatoo gamaal galchuu tana miidiyaa guddaa irratti dabarseenaan dajaneen hooldi godhee erga Farahaan Gulaalee ta'ee jedhe. Anan baasni waa tokko sitti himaa. Wallaahi ani waan kana dhibbatti itti amanaa dajanee waan kana hin goone. Dogongora yookiin asli yookiin tolchaa fi dajanee kutamaatu dhimma biraa walirraa qaban malee eenyuun akka invite godhee viidiyoo eenyu akka gadhiisu viidiyoo eenyu akka dhiisu ka control godhu OMN nama biraati. Nama saniin waan namni sun jedhetta malee dajanee kutamaa viidiyoo sun akka inni dhugguri jechuudha. Dhibbatti miliyoon% itti amana jechuudha. Saniifu wanta maybe yookiin eenyu tolchaa Hussein illee rakkinuma waan haasaa keessatti maybe waan baay'ee misteekii qabaachuu danda'a yookiin ammoo rakkinni biraa jiraachuu danda'a malee bari tuffiidhaaf namni beekta dhaggeeffadhu. Osoo haasofni tolchaa misteekii ka qabaatu osoo wanni haasayan waa'ee siyaasa dhaabbilee Oromoo taate tolchaan mumkin namicha jaalatu ka isin ummanni keenya warra OMN girrisaan balaaleffatu ka maaliin sirritti faarfatee misteekii qabaachuu danda'a. Siigalee wanti haasayan kuni waa'ee ummata keenya ka Oromoo Wallootii fi waa'ee hiriira naannoo Amaaraatti Oromootti udam Itoophiyaatti udam jedhu irratti waa'ee namoomatti mirga dhimma jiraachuu dhabuu ummata Oromoo irratti haasayan siigalee. Kun immootu erga gulaalamee Farahaan faatu itti gammadanii jiran abboo gaafadhu ijoollee asillee gaafanne nuti warri asii hundi itti gammadee Farahaanillee bareedaadha jedhee sagantichi bareedaadha jedhee hin finna jedhanii gulaalame already hin finna daqiiqaa muraasa booreedhaan maxxansan poostara agarre san booda sagantaan darbe daqiiqaa shawwaan akkasii ga'e nu hunduu argaa turre badaa gurbaan maal haa ta'uudha jennee hooldi godhame. Akka reeffama kun wannoon si baase kan argite laayivii irraa osoo haasaa jirtu moobaayiliin kan si baase kana akkuma moobaayiliin baasisitti hooldi godhame. Maaliif rakkoon kun ta'e hin finna jedhamee dhufe gadhiifame iyyuu daqiiqaa shanaa ta'e hooldi godhame jennaan nama dhuunfattutti bilbilee dajaneen hooldi godhee jira. Kana dubbiin dajanee asiin qabatte siigalee. Ana asli bakka sanitti maal argaa jira beektaa akka inni dajaneen an dhibbatti waan beekuuf eenyu OMN akka control godhu waan beekuuf tokkoffaa maal irraa arge beektaa akka dajanee fi tolchaan rakkoo irraa qaban barreeffama aappii feekiitiin
Abbi feekiti wali barreessani wallahi das rongi guddaa waan akkana kan agana hunda kiiloo walii gabbuusun gaarii miti barreeffamallee waan amma sani laal amma waatu jira beekta abbiin feekii waa'ee abbii feekii ani amma waa'ee feekii suuraa nama balleessuu kanallee fayyadamu beekta waa'ee abbii feekii I think katolchaalee natti hin fakkaatu katolchaas jira miliyoona tokko wayi birrii uummata baay'ee wajjin haasa'uu chaatii godhanii san dhaggeeffadhu amma waa fi hubachiisa katolchaan birrii uummata baale miliyoona tokko wayi dakkaa godhellee jedhu jira kadajaan illee lafaan naa kennamaa jira ajaja seeraan baataa jedhu jira kun hunduu barreeffamni kunis katolchaati miti kunis katolchaati miti deeggartootuma gamaa gamanaattu barreessee ani waan san gaafadheera tolchaan aboo osoo nu si jaalan dhaggeeffadhu ana osoo si jecha uummataan waliin bu'aa jiru maa akkana wata jennaan kakatenetin birriin immootu ummata baale hangaaftan illee asuma jiraamu ijoollee teennataa gammoojjii walitti rabuqqaanii tolchaan miliyoona tokko dakkaa godhuu miti birriin guuramee miliyoona hin ga'u 100,000 wayisii galee kanaafi akkasumatti qabnee wanni sun hunduu waanuma waan kana ho'isuu barbaadu shiruma waan kana ho'isuu barbaadutu godhe malee kana dhibbatti na amani si galee katolchaati miti kunis ka miliyoona tokko birrii buqqaasoo baale dakkaan godha jedhullee katolchaati miti kadajanee sunis katolchaati miti gaarema biraattu warri ajandaa yoo namni wal arrabse jaalatu akka OMN irra duulamu akka gandaa walitti duulamu barbaadutu barreesse kana maaliif beekta amma angaafa san warra birrii walii qabaa ture keessaa nama tokko si galee gaafuma mallayni guuramu san koree keessaa nama tokko birriin sun waliigalli isaatu miliyoona miti nuusa miliyoona hin ga'u gimmaasha miliyoona eessaa dhufee miliyoona tokko birrii buqqaatota baale dakkaa godha tolchaati galee waliigala wanni guuramu tokko jedhe kanuma barreeffamni sun lamaanuu katolchaati miti girriin kun amma akka keenyatti haa dhaabbatu nuti dhaabneerra already kaleef deeggadda waan sadii tolchallee dhaabeera anis dhaabeera isin yoo dhaaba yoo dadhiisa nu isin jala hafneerra bakka akkuma isin jettanitti mooyatamneerra OMN yaada kennachuu dide OMN miidiyaa ummataati dajan illeen goota warra girrisaati nuti akka nama tokkootitti warra OMN keessa hojjetan waan takkatti isaan ilaallu yaada kenna kabajaan jiranii miidiyaa kennanii jaalanna dajanis farahaanis firoomsas waan keessa lagutti akkuma kiyyatti akka nama dhuunfatitti jara laalaa isin jabeeffata anaaf sirraa jalqabee OMN miidiyaa kenna ana wallahi lazim OMN irratti affeeramuu barbaannaniin anaaf si amma nu affeeraa yoo jenne OMN akka nu affeeruun beeka OMN rakkina akkanaa kanallee duraan hin qabu amma wanni akkanaatu dhiyeenya OMN miidiyaa kennan dhuga garuu hojjettoonni nuun taane ina la firoomsa waasitti hima ati amma mana kee keessa haadha warraa qabda ijoollee qabda hojjettuu barbaadda si galee hojjettuu barbaadami yookiin haarisa wayii barbaadda gabanyaa wayii barbaadda yoo siin taane gabanyaan kun yoo ilma keetiin taane jaartii teetiin taane qe'ee qabeenya kee kun taane hin ariitaa miti yookiin gorsitee sirreessitaa miti jarri kun Oromoof-illee qabsaayan Oromoof-illee dalagan bilaasha hin dalagan mallaqaan dalagan takka asirraa'uudha takka achi keessa baduudha OMN ka uummataan an dhugaa jiru kanuma ammallee si galee OMN badii qabu warri achi keessa hojjetu namni muraasni badii qaba jarri badii qabu sun takka sirreessuudha takka achi keessa baduudha mindinnu ilama asli maani beeta amma kun sirriidha yaanni kan kee bareedaadha OMN garuu namni aga dajane amma si tolchaan jettan kana dajane namni akka isaa OMN kanaaf itti miidhame wallahi gaazexeessota akka argitu tara keessa namni akka isaatiif Farhaan Abdusalaam Farhaan silaa innu gaazexeessaa miti innu iyyuu nama argitee OMN duubaan taa'ee hojjetu namni Farhaan Abdusalaam akkam jira natti mul'isimee suuraa isaa yoo jette nama beena jira maqaa malee Farhaan Abdusalaam garuu namni akka isaa akkanatti qabee deemuun hin jiru jechuudha OMN kana amma ajandaa wanni godhatanii waan kana olii gadi oofaniif illee jiru nullee dubbii asumarratti gabaabsine fixnee jirra kanaan booda yoo argite an akka gama kiyyaan jechuudha misteekiin an godhe yookiin dogongorri an godhe yoo jiraate gama gandaa maqaa namaallee kaasuu haa ta'uuti ani kanaan booda asirratti deebi'ee maqaa namaatiis ganda namaatiis hin ta'u kanaan durallee jecha arusii jedhu san fuudhanii olii gadi deemaa jiranii
tanbanni reefillee dhiifama jedheen jira suddumate asli isinis dubbii kana asumatti gabaabsanii asumatti murraa ummanni keenya rakkina baay'ee keessa jira wallahi keessattuu wallooni aga dandeenye bakka jirrutti qarshii shan illee haa taatu bakka jirrutti waliif fuune ummata san cinaa dhaabannu ijoollee waraanaa gargaarsa asirratti dubbii dhaabuun keessirriidha. Garuu akka nama tokkootitti badiin ani balleessuuf badiin ati balleessitu tokkoom. Dhageette? Ayyee. Ati wanni an balleessuuf wanti ati balleessitu tokkoomiti. Anama fakkeenyaaf namni akkuma gaafa na bareetiyyuu waa balleessaa namuma arrabsaa as ga'e. Gaafuma dura dhufu sii kana namni nama aartii tokkotti si beeka. Hayyuu tokkotti si beeka. Nama jabaa tokkotti si beeka. Gadhoftee of arrabsite. Kanaaf anas keessa nutti balleesse si gala. Dhageeffadhu na dhagaye. Ina dhuguma rabbiititti anamma waan fedhe yoo jedhe yeroo baay'ee nama arrabsaa oola. Dubbiin xiyya guyyama takka walama haasayanii sa'a tokko sa'a lama nama reerem jalle. Barreeffama sarara takkaatiin maaliif namni akkanatti aaree jedhe. Namni bakka sii qabaachuu dubbii nama ijoollee wallaalaa laaltee dhoqqee keessa ubuufte firoomsa sii gale. Kanaaf ati amma ansitti ma. Si yeroo kanatti waa'ee biyyaa xiinxaluu yoo taate malee ganda namaa gaddeebitee baqataa gaddeebitee malkiin argitee uumaa rabbiitiin isaayyuu ilkaan kaaruu namaati shukkaa jetteen dhalaan dhiira kaaruu akka malee jaalatte amma anaaf si osoo wal bira dhaabanii gurraachina kanaa wajji beerri faranjii mallaqa kafaltee irratti wal sii galtee qurraa'e. Riyaalitiin nama jiru sii galee inna ani amma madaa mucaan kun biyya faranjii kana keessatti nama gurraacha. Baay'ee sagaleen kan kennitu argin maal ta'e? Hin dhageettu ma. Sidaga. Dhagaa jirtam. Kanaaf ati akka nama aartii tokkotti akka laalaati amma tokkoffaa nama aartitti lammaffaa biyya faranjii jirta obboleessa kiyya. Namni nama guddaa si beeka shukrii wajjin ooltaa hiriyyaa nama namni jaalatuuti si galee mataan keetuu nama aartii tokko biyya faranjii jirta waa hedduu beeyda. Kanaaf akka malee daaraa keessa gabbuutee badii dalaydee anallee tolchallee ganda warra tolchaa saddii qabdiidhaa jettullee ganda kee arsiin ganda keetti maatii irra dhalatte ummata sikkoo mandoo ka irra dhalatte ka arusi jetteeni maqaa moggaasee waamte dhiifama gaafadhu anaa obboleessa keellee dhiifama gaafadhu doktora gaaka keetii kana biyya faranjii baafatuuf jecha waggaa 27 biyya chaayinaatti barate obboleessa kee. Ana osoo isinii waggaa 27 biyya chaayinaatti barachuu baadhe silaarra biyya faranjii dhaqxanii daawon abiyyiin jettan si galee. Kanaaf gajjari dhiifama gaafadhu. Thank you. Gorsa kan ke baay'ee bareedaadha garuu ammootu yoo aga argetti dhugumatti ani jecha arsii ummata arsii arrabsite jedhamu san irratti accepting godhu maaliif jennaaniin ani arsii jechuun arrabatti hin beeku beekta an dhugaa dubbachuuf sin jedha. Arusiin wallaahi dhalataa yoo arsii jettuun dingadal. Surree narraa baastee surree bantii tufa surree of keessa fincooyseettee maal abbo waan dhiqina gooteetillee jaarratti ani already dhala nama suuraa namallee barreessu ani koomenti majalaa fuudhe ani akkana koomenti majalaa fuudhe waan akkana warri balleessu warra koomenti kana chaarjiin kiyyaallee narraa dhumee nama nama jira nu affeeruu keessanii baay'ee galatooma hin waddaachuwaallen yoo dandeettan biyya bakkaatti nu arrabsinaa yoo qabaattan doolaara nutti ergaa yoo dhabdan ispoonsara nu ta'aa cabishaallee nuti afaanumaan nama tuttuu nama le'ee nu ta'e gara waan qabnu nama namummaa isaatiin jaalanna bakka fedhetti haa dhalatanii akkasi yeroo gaarii qabaadhu na affeertee wajjin haa ta'u keetiin ani agaruma jedha. Ulfaadhu galatoomi fayyaa argadhu ayyee.